Wayo hamma kanan dubbadhe hayda fooni keessa kaa'etan dhagahamu sitti tole dhiifama naaf godhi dhiifama guddaa naaf godhi fooni keessuma kaa'etan gurra korraa son godhan siyaasofsiise kanaaf sagaleen kun dhagahamu bichuusi malee okkee dhiifama naaf godhi hamma garuu dhagahama sirriidhumatti isa duraanii bicuusiin dhagahamu kanaaf irra deebi'an siyaasofsiisaa jira biyya yeroon jiru hiriyaa dhiiraan qaban ture hiriyaa koo sanaa gaafa jalqaba dhufuu obbo Bareechee Uumaa jedhee nama gaarii ture amma garuu waan ta'e hin beeku biyya yeroon jiru suma gammachuu bareedina koo gammachuu dhuma duwwaa yommuu obbolaa koo hundumaan nagaa qabaata duwwaa na haasofsiisa malee yeroo rakkadhu wayii na bukkee hin dhaabbatu jechuudha. Duraan garuu arrabuma duwwaadhaan na bukkee dhaabbata hamma arrabichuma sana na bukkee hin dhaabbatu. Erga biyya kana dhufee biyyattii gadhageessa nageenyaan hin jiru maaloo wayyaa jedhees dawwalee gaafannaan akkuma tokkoof jira jechuudha. Namni kun nama boriis naaf ta'amoo dhiisaa jechuu barbaadeetan mee maal godha biyya yeroo jiru guyyaa tokko haadha kiyya waliin walitti bu'ee akkas haadha koo waliin walitti bu'ee maal naa wayyaa innaan malli dubartii maal hin danda'amu jedha Oromoon jedhee natti mammaakee nuti dhiirri maalaan hin beeknu mee akkuma ta'etti of baasii naan jedhee ergan biyya kana dhufees dawwalee biyyi kun nageenya dhabnaan maaloo yaa biyyi kun nageenya qabdu ergan nuti waggaa gaheeraa imaanis mee maalin godha gaatu deemte waggaatti akkamitti as deebi'anne akkuma waggaa lama guutte isii wayyaa akkuma ta'etti waggaa lama guuttadhuutti kottu malee waggaa tokko hojjette maal si fayyaadha dhuftes maal godhame menaan jedhanii garuu barsiisaadha hojii qaba bakka yeroo hin gammadu yeroo gammadu tonaadha wanti naaf gaariidha sammuun kiyya fakkeenyaaf ni odda'u dubbatu sammuun kiyya hin danda'u maal jedhan namni kun akkam yeroo gammadu qofa akkamitti nama waliin jiraatama yeroo gadda namni mana jiraanne jechuun barbaada maqaa koo itti dabalee yaada feete jechuudha ofii keetti dabalee yaada feete uummata Oromoo hunduma biraan naa gahe siif galee yaada keetti dabalee waan feete waan sirraa eegamu waan babbareeddu jechuudha. Tole nagaan isiniif hordoftoota YouTube chaanalii kiyya akkasumas Facebook koo jala jirtanii warri maatii naa taatanis akkasumas immoo warri gana maatii naa taatanis welcome isiniin jedha subscribe share like warri naa gootan comment illee warri naa gootan fayyuu jawaadhu warri naa jettanii baay'ee tokko galatoomaa isiniin jedha ammallee YouTube kiyya subscribe naa godha YouTube kiyya naa guddisaa isiniin jedha amma ergaan jiru gaa akkuma dhageessanii sagalee shirraa jechuudha mucayyoon amma kana biyya Arabaa kanarra jirti biyya Arabaa kanarra jirti jechuudha erga dhuftee waggaa tokkodha bilbila hin qabdu bilbila kan namaatiin haasofti namarraa ergifatteetu bira dhaabbatanii jechuudha bira dhaabbatanii sagalee waraabdi yeroo deeman immoo bilbila isaanii irraa fudhatanii deemu jechuudha bilbila hin qabdu amma waggaa tokko turtee jirti bilbila illee hin qabdu sim kaardii illee hin qabdu bakka akkasumaan jiraatti jechuudha kanaaf yaada kana immoo gara keessanitti dhiyeeffattee jirti biyya yeroo jiru hiriyaan qaban ture biyya yeroo jiru biyyatti illee taanaanii olii galteen keenya anaafinni jaalalli keenya yeroon ani gammachuu qabu yeroon ani nagaa qabu qofa anaafinni kan walitti dhufne wal jaallannu yeroo tokko illee harmee kiyya faana walitti bu'ee jennaani harmee koo wajjin walitti bu'ee akkas jennaani dubartiin maal beekti naan jedhee natti mammaakee silaa hiriyaan akkasii yeroo rakkadhus yeroo gaddaa yeroo gammachuus waliin ta'amuu qaba miti kanaafi yeroo sanallee akkasnaan jedha ammas ergan biyya Arabaa kana dhufeeti biyyi ani keessa jiru kun nagaa hin qabdu maallaa wayyaa jennaaniini ergan dhufeellee waggaa tokko guuteera bilbila illee hin qabu sim kaardii illee hin qabu biyyaan dhufes nagaa hin qabu maallaa wayya jedhee gaafannaan waggaa tokkotti akkamitti deebitee galtaa waggaa tokkoon maal fayyada maal si fayyadasi maal qabdasi kanaafu waggaa lamallee too guuttee si wayyanaan jedhee kanaaf namni akkasii dabalataan immoo yeroo gammaddu yeroo gammachuu qabdu yeroo nagaa qabdu qofa na haasofsiisii natti dubbadhu malee yeroo gadditu yeroo akkasii rakkoo akkasii natti odeessini sammuun kun na jeeqama naan jedhee ofiin immoo barsiisaadha jetti isheen sagaleen ishee akka kana yeroon irra deebi'ee xinnoo ishee babal'isee dubbadu akkasidha
Kanaaf isin immoo yaada akkamii qabdu isheen kan dhiyeeffatte amma namni kuni boriif naa ta'ayi borii kootiif naa ta'ayi ammayyuu yeroo rakkadhu yeroo gadda kootti kan akkas naan jedhu boroo yeroo walittiin wal fuunee waliin jireenya eegallu gadda koo irratti akkamii gammachuu koo irratti akkamii gaafan gammaduu nafaana adeema gaafa gadduu akkam na godha gaafa rakkadhu akkam na godha jiruuf jireenya keessatti wanta baay'ee jira argachuun jira dhabuun jira dhukkubsachuun jira fayyaa ta'uun jira waan baay'eetu jira jechuudha waliin jireenya naa eegalanii namni garuu waan kana hundumaa wal danda'ee resist godhee waliin adeema malee ani gaafan kolfu bicha gaafan gammadu bicha gaafan natti tolu bicha nafaana adeema nafaana jiraata jennaan inni kun amma jaallachaa hin jiru dhugaadhumaan ishee barbaadaa hin jiru satisfaction way ishee irraa argachuuf gammachuu way ishee irraa qoodachuuf malee mucayyoo kanaafi namichi kuni dhugaadhumaan bakka qabaaf jedhee yaadochuudhaan akka kootti siin garuu yaada keessan barreessaa fi yaada keessanii dubbisti jechuudha bilbila namarraatii kadhattee yeroo wayiitti bilbila namni kennaa fi yeroo wayii muraasatti bilbila namarraa kadhattee hin dubbisti yaada keessanii video kana silaalte jechuudha maal gochuun qaba boriif naa ta'ayi jette uummata oromoo maal naan jettee jirti yaanni namaa immoo nama qajeeshuu danda'a jechuudha gara caalmaa sagaleetti murteen tokko murtaa'a waan ta'eef caalmaa sagaleetii waan murtaa'uu fi isin yaada keessan barreessaa fi isiniin jira angaruu dhaamsi koo asirraani namni nama jaallata taanaan anaan na jaallata taanaan anaan na barbaada taanaan rakkoo koo keessattis ana wajjin jira gammachuu koo keessattis ana wajjin jira gaafan kolfu qofaa na barbaada taanaan isa immoo abbaan fedheyyuu gaafan kolfu ana faana kolfuu danda'a garuu hiriyaa kiyya jechuun jaalallee kiyya jechuun gaafa ni gaddu na faana kan gaddu gaafan boo'ullee na faana kan boo'ee na sossobu rakkoo koo kan na faana hirmaatu wanta naaf hin taane wanta anaaf natti hin tolle wanta kun naan ta'u jedhe isatti hin himanne dhiisigaa kun ergasii hin taane kan ammoo akkas goona jedhe kan yaada naa jijjiiru malee hiriyaan kiyya boriifis kan naa ta'u nama akkasiiti malee kan gaafa ni rakkadhe naa mari'anne furmaatallee naa hin barbaanne kun jaalallee kiyya boriif immoo abbaa warra kiyya jechuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu maalumaaf hordoftoonni kiyya waan isaan siin jedhan dhaggeeffadhu siin jedha. Dhaamsi koo asumarraanii yaada isaa irratti ilaalaa deemiti kan si furmaatan barbaanne yoo ta'e yeroo rakkattutti yeroo si mijannetti furmaata kan si hin barbaanne si faana hin rakkoo kee hin qooddanne yoo ta'e namichi kuni waa akka qabaatu waa akka qopheeffachaa jirudha jechuudha. Kanan siin jedhu obboleettii kiyya hordoftoonni kiyya immoo waan isaan siin jedhan ni dhageessa jechuudha. Yaada ishii dhaggeeffadhaati. Barreeffama barreessaa fi yaada hiraa fi isiniin jedha galatoomaa.